بس يقولون تنجرتي كذا قاعد يجري يقولي كراي أني ريفا أرجسي سندن دينيو ريفا ستالا بعض من ريفا قال شرياني مبارك منا ستالا باسن يقولوا تقولتي بدن يعني ما ستالا باسن يتي منا ريفا قال شريان مكا شو جيني كذا منو ترجسي ينا نرجسي سمو ريفا أرجسي نو وقاشي بربان وقاتا في تدوتي مالتاتي مالت بين ريفا سنرجسي هذي وقا بربانا نجدت نبيتي فانا بيور ما التفاجر وقا بربانا مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا بليوان كينيا نقاكي سني بغا نقاتاتني أبولتين كينيا مكان سيسن نايت وركنه دقفا جرمتي دلتو نانو أرسي نانو دا لودي هيتو ساجر متدلتي قدتي ارقبية دباي ديمتي وقا سدي geesse jirti akka carraatee biyya Dubaay keessatti hinduu teessii ammuma kaatee ammuma hinduu teessii maatiin dhagaanii biyyarraa jeeqamaa jiru akka carraatee namoota isiin bira dalagdu akkasumas namoota biiroo dubbisuu yaallee jira warri biiroo jedhamanuu bilbila irratti cuccufanii warri immoo isiin bira dalagaa turte غافي ساعتي ميقانو غافن سغالي كيني في هوا ميقان بالبلان غافتا توري سكندي كولا تربتي اكوانتي سينين دوني ويت سكندي كولا تربتي نوري بساني كونو لقى فدا. اوكي تمام خلاص انا اليوم ان شاء الله بشوف اليوم بخبرك. اوكي انت اهلها شو يبون يودونها بلاد ولا بيسوون دفن هني خبريني عشان يوم اتكلم وياهم اعرف شو اقول لهم. akkasitti sakandii 17 qofaan waa hunda cufe asitti qabaruu barbaaddu moo gara biyyaatti galchuu barbaaddu warra imbaasiittan sinii himaa jedha akkasiin itti duute akka dhagaametti kaan dhagaa konkolaataatiin duute jedha kaan gaaziititti xaaxa'ee duute jedha namichumtuu haasaa lama haasa'a nama dhugaa keenya nu baasu imbaasii dhugaa keenya nu baasu akkasumas eejensii wayii kan dhugaa keenya nu dubbatu hin jiru waan ta'eef dhugaan keenya rabbumaan bira haa taatu boleewwan keenya warri Dubaay keessa jirtan akkasumas warri eejensii daan walquba qabdanu obboleettiin keenya kun akkasiin itti duute maatiin baruu fedhu waan ta'eef bakka baruu qabanu biiroodha biiroon immoo bilbila irraa kaasuu didee anillee warra biirootti bilbiluu yaaleera irraa kaasuu didanii kaasanii dhimma mucaa kanaa ittaasee jennaan cuccufanii ani kan na dhibu waa'ee dhimma biiroo jedhamu kanarratti mootummaatu kaa'e moo ofiin of kaani moo shiftoonni kuni an biiroo dhuma kayrii dhuma biiroo nama dubbatu nabe man takka shamarran mana walitti qabanii sajaratu manu viidiyoo arginaa takka immoo sajari shamarran gurguratu arginaa takka sakaan Dubaayin keessa gara Liibiyaatti dabarsuu naan biyya Ijiptitti buufnee kanaan dura maanguddoo gara biyyaatti erginee jirra an hojii biiroon hojjetaa jiru biiroo kun an biiroon kun naan galle imbaasii damo biiroon kun waa tokko naan galle warri beektan mee naa himame isuma dhugumaan biiroo jedhamu kana an mootummaatti sakaatee ofuma of kaayitee hin beeknu kunoo lubbuun namaa darbee waa tokkotti gaafatamummaan fudhatanuu gara biyyaatti galchiisuu keessa hin jiranu akkasiin itti duutellee qoratanii maatiitti himuun hin jiru ijoolluma biyyarraa baasanii erguu qofa maallaqa jaraa fudhatanii malee ijoolleen akkamitti jirti hojiin jaraaf ta'eera wanni jedhamu hin jiru keessattuu biiroo biyya Dubaay keessa jiru ummanni keenya ija qarootiin ilaalee dhimma biiroo kanarratti haasa'amuu qaba dhimma biiroon kun ummata adda baafamuu qaba malee biiroon jedhamu kuni isaa ijoollee shamarranii dararu maallaqa ijoollee nyaatu waa hedduu isaa hojjetu dhageenya argina kanaaf dhimmi qaamni kun ilaallatu akka arguudhaaf hundi keessaniyyuu du'iitti sheer godha obboleettii keenya duutee fi maatii obboleettii keenyaatiif jajjabina hawwina obboleettii keenya biyyeessita salphatu baay'ee nama gaddisiisaa oduu gaddaa akkasii argeen beeku mucaa xobbee sabiyyi akkasitti hoggaa sadii maatii isii arguudhaaf dharraa jirtu maatii isii arguudhaaf dharraa jiranu akkasitti reenfisiitu guyyaa 10 erga duute takka manaa kimii jirti takka ajjette ani walii gadi nu qabaa jiru abumaan kadhaa fi akkasiin gara biyyaatti galtee maatiin is ilaalanii qabbaratan isiniin jennaa hundi keessaniyyuu sheer walii godha.